yeroon dubbii waaqayyoo dubbadhu amma waaqayyoo naa kenne amma waaqayyoo na gargaare yemmuu dubbadhu waaqayyoon nan kadhadha maalan dubbadha jedhee tanan waaqayyoon nan kadhadha adda kootiin lafatti kufeen kadhadha waaqayyooni yaada waaqayyooti jedhee waan inni amanu immoo isa booddee yaadda'u. I don't worry about human opinion. I do not worry about human opinion. No. Nama sin gammachiisuu is waan an godhuun qabu. I worry about only God's opinion. Wanta waaqayyoo jedhu irraa kan hafe waan waaqayyoo karaa hafuura isaana keessa kaa'e irraa kan hafe. So kanadha. Torbanarraa isa darbee jechuu kootii macaafa qulqulluu keessatti waa'een Baabiloon baay'ee dubbatameera jenneeti ilaalle. Waa'een Baabiloon maaliif dubbatame? Kanaafiti dubbannaa jechuudha macaafa qulqulluu keessa wanta jiruufiti dubbannaa. Yoo xinnaatee si'a 260 ol waa'een Baabiloon ka'eeti dubbatameera. Jalqabaa amma dhumaatti kan jedhudha kan kaamne kanaaf ilaallaa jenne. Kan kaamne immoo kan kutaan nuyi dubbifne immoo mul'ata Yohaannis keessaatiidha. Achi keessaa amala Baabiloon dubbata. Halalummaa Baabiloon jedheeti dubbata. Xuraa'ummaa Baabiloon jedheeti dubbata. Baabiloon guddittii jedheeti dubbata. Biyya lafaa hundumaa immoo jedheeti dubbata. Biyya lafaa hundumaa bira akka inni ga'e effektiinsaa lookaalii duwwaa akka hin taane. Iddoo tokko duwwaa akka hin taaneeti dubbata. Guddoodha immoo jedheeti dubbata. Kanaaf biyya lafaa hundumaa bira ga'uudhaaf danda'e. Bara Yohaannisoo Baabiloon kan jedhamu hin turre. Mootummaan Baabiloon yookiin magaalaan Baabiloon jedhamu akkuma raajonni dubbatan badeera. Yoo xinnaate waggaa 630dha Yohaannisii fi baduun Baabiloon gidduu kan jiru. Maaliif yeroo sana kaase Yohaannis? Baabiloonoo hin jiru. Jenneeti gadeebiin nuyi deebifnee yeroo sana Baabiloontu bade as a state, as an empire, as a city. Akka magaalaatti yookiin akka impaayiraatti bade malee as a system yookiin immoo akka ilaalchaatti akka ilaalcha mootummaa ilaalcha the view the system inni garuu hin jira inni garuu jiraachuu itti fufee. Kanaafiti akkuma Baabiloon magaalaa Yerusaalem dhufee gubee balleesse. Baabiloon inni yeroo sana Iraaq iddoo jedhamu amma keessa kan ture. Yeroo sana immoo kan ture impaayirri guddaanii Roomeedha. Bara Yohaannis keessa kan ture immoo Roomeedha. Isatu dhufeeti akkuma isa sanaa magaalaa Yerusaalem gubee balleessee mana qulqullummaa hin gubanii warri sun waan isaan godhan hundumaa godhan warri Roome. Kanaafi akka warra Roomeesi dubbii isaanii barbaachuus akka itti hin fakkaanneetti isaa ta'u waan dubbatan beeku akka hafuurri isaan qulqulluun isaan gaggeessetti ergamoonni dubbatan. Garuu kan inni dubbataa ture waa'ee siistemii yeroo sanaatii hafuura yeroo sanaatiin gaggeeffama ture. Mootummaan Roomee impaayirri Roomee. Mootummaa Baabiloon dudda-duuba yookiin siistemii sirna ilaalcha adeemsa akka Baabiloon itti adeemu dudda-duuba immoo macaafa qulqulluutu hafuura seexanaatu duukaa jiraadha Isaayyaas boqonnaa 14 keessa akkuma kanatti maqaadeetti dubbata. Kanaafi wanta macaafni qulqulluun jedhu dhagaa kan nuyi dubbannu inni immoo maalidhaa warri Baabiloon immoo maal godhanii biyya namaa qabatanii. It is a system of dictatorship. Kanadha Baabiloon. Kanammoo tooftaa isaan ittiin babal'isantu jira ture. Warri diktaatoriin warri abbaa irree warri humnaan bulchanii
akkaataa isaan sirna sana ittiin bal'isan yookiin of jala bushuudha waan ta'eefi akkamittiin of jala bushina jedhaniiti kan isaanii itti amanan immoo akkuma seexanni dhaqee Heewaaniin gowwoomse. Seexanni akka Waaqayyo Heewaanitti dubbatee beeka. Beekaafiti itti kaase. Waaqayyo akkas jedheeraa jedheeti seexanni itti kaase. Waaqayyo akkas hin jenne jedheeti dubbii dharaa dubbii sobaa itti dubbate macaafa qulqulluu keessatti. Hin gowwoomse Heewaaniin isa Waaqayyo jedheen dhiisise maaliif ofiisaa bichisiisuu fedhe? Kanaafi yeroo irreedhaan namni bitu yeroo humnaan namni gadi qabu siistamiin itti gargaaramu sobaadha. To spread lies. Kanadha argina. Kanaaniti seexanni gowwoomse. Yeroo didu immoo humnaaniti gadi qabuudhaaniti hojjeta seexanni. Kana achi immoo humna horiitiin hojjeta. Kan nama dinqu yeroo Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee namoonni naannoo sana eeganii jiru turani loltoonni warri Roomaa naannoo sana jiru turani. Yesuus Kiristoos du'aa ka'e arganiiru waan akkasii arganiin beekani. Lafatu tocho'e hin argani. Maatama warra Roomee yookiin chaappaa isaanii cufee dhagaa kutee dhagaa sana irra kaan diigee caccabsee ka'e arganiiru. Dhaqaniitii warra isa kasasanii isa ajjeesisanitti himani. Dhugaa kana dhossaa horii isinii kenninaa jedhan the power of money. Innaan fudhatanii dhossani. Hamma har'aatti namoonni Yesuus Kiristoos du'aan kaane jedhan miliyooniidhaan lakkaa'amu. Kun egaa maalirraa ka'ee seera uumamaa boqonnaa 3 keessatti seexanniin gowwoomse. Maalitti appiilii godhe seexanni? Yookiin immoo maalidha kan inni kakaase? Maal nama keessa dhaabe? Olaantummaa namaa akka Waaqayyoo taatu ol baataniiti nama gadi ilaaltu. Kuni hafuura namaatiif, dhiigoo namaatiif, hawwii namaatiif, dheebuu namaa fiidii godha. Ol baatu isinii gararraa teessaniiti gadi ilaaltu. Isin gararraa homtuu hin jiru. That is the system of Babylon. Kutaa isaa irratti darba gaachuu kooti. Kutaa isaa irratti darba dhuma macaafa qulqulluu keessaatii dubbifne yeroo darbee amma gaa isa dudda duuba saatanan kaasee walii wajjin ilaalla. Waaqayyo si haa eebbisu amantii. Seera uumamaa boqonnaa 10 fi boqonnaa 11 keessaa kutaa jiruun dubbisa. Boqonnaa 10 seera uumamaa boqonnaa 10 akkasumas boqonnaa 11 keessaa isa jiruun dubbisa. Isa yaada achi keessa jiru waan anu badheni isinii wajjiniin hirmaadhaa. Isa booddee walittan qabaa yookiin conclusion isaaniitiin an fixa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Daqiiqaa tokko kadhanna. Daqiiqaa tokkitti yookiin isaa gadi. Yaa Waaqayyo ati namaaf kadhatamta. Yeroon kuni yaa Waaqayyo kanan si kadhadhu. Hafuura koon isiniif kennaa jette Phexros fa'iin. Phexros faa yeroo hafuura kee fudhatanii dubbii kee dubbatanii. Dubbiin kee immoo yaa Waaqayyo namoota qalbii diddiirrannaatti fide. Namoota kumaan lakkaa'amantu namni barumsa hin qabne suni yeroo humna hafuura keetiin guutamee dhaabatee dubbatu namoonni gara qalbii diddiirrannaatti deebi'anii. Dubbiin kee gara qalbii diddiirrannaatti inni nama fidu yeroo kana yaa Waaqayyo anis fuula kee dura yaa Waaqayyo gadi jedhee sanan dhaabadha. Dubbiin kee inni qalbii diddiirrannaatti hubannaatti nama fidu haa dubbatamu. Kana kan dhowwu humni isaa keessaa haa dhabamu.
humni hafuurri qulqulluu garuu hojjetu maqaa Yesuusiin aameen. Seera uumamaa boqonnaa 10 lakkoofsa 8 irraa kaasee tanan dubbisa. Isa booddee boqonnaa 11 keessaan dubbisa. Akkas jedha, waa'ee nama tokkoo dubbata, waa'ee nama kanaan dura hin dhageenye tarii isin hin dhageenye ta'uu danda'a. Tarii har'a jalqaba dhageessu ta'uu danda'a. Tarii jedhee yaada. Namni baay'een hin beekamu waa'ee namicha kanaa. Waa'ee namicha kanaa garuu macaafni qulqulluun jalqaba irratti baay'ee dubbata. Akkas jedha boqonnaa 10 lakkoofsa 8 irratti akkas jedha. Boqonnaa 10 lakkoofsa 8 irraati. Kuush jedheeti dubbata. Kuush akaakayyuu Noohidha. Ilma Noohi jechuudha. Kuushii Naamruudiin godhate yookiin dhalchee jedha. Waa'ee Naamruud dubbachuu jalqaba. Naamruud kun biyya lafaa keessatti nama jabaa isa duraa ture jedha. Namichi kun akkas ture, nama jabaa ture jedheeti akka jedhetti dhufe. Inni Waaqayyo duratti iyyuu adamsaa jabaa ture. Hin adamsaa jedha namichi kun adamsuudha. Kanaaf iyyuu jedha akka Naamruudii isa Waaqayyo duratti iyyuu adamsaa jabaa sana jedhamee dubbatamuu beekamaa ture. Jechi isaa iyyuu beekamaa ture. Namni beeka. Naamruud isa jabaa sana isa adamsu sana jedhameeti beekama ture. Namoonni akka jedhu beekamaadha jedha. Akkuma jechaattu, akkuma proverbiittu, akkuma jechaattu beekama ture waa'ee namicha kanaa. Inni si jalqabatti mandaroota biyya Shinaar isa Baabiloon jedhamee beekamu keessaa Baabel, Erek, Akadii fi Kalne irratti in mo'e. Established a kingdom. In mo'een kanadha hiikisaa Ingiliffii isaa kanadha. Biyya sanaa ba'ee biyya Asoor dhaqee mandaroota Nanawwee jedheeti mandaroota inni ijaaree itti fufa. Lammaffaatti immoo lafa inni dhaqeetii dubbata. Egaa isa kana dhaabee booddee yeroo itti adeemu expansion yeroo itti fufee lammaffaa irratti Nanawwee dhaabee jedha. Waa'ee magaalaa kanaas waa xinnoo kaafneeti dubbanna. Isa booddee hojiin isaan inni guddaan namichi kun boqonnaa 11 keessatti itti fufeeti dubbata. Bara haala kana keessa yeroo sana bara sanatti namni lafarraa guutummaatti afaan tokkichaa fi haasaa tokkicha qaba ture. One language. Namoonni ba'a biiftuutii yeroo godaananitti biyya Shinaar Baabiloon jechuudha. Bakkee diriiraa argatanii achi qubatanii isaan akkas waliin jedhan kottaa suphee dhoofnee cimsinee ibiddaan hin gubnaa waliin jedhanii kottaa walitti haasa'aniiru. Qooda dhagaa xuuphiinii walitti qabsiisuuf immoo leeleen isaaniif hin hojjetame. Yommus ammas kottaa jedhani. Kottaa mandara riqaan isaa bantii Waaqaa bira ga'u ilaalaa waan isaan yaadanii. Mandara riqaan isaa Taawor jechuudha. Mandara riqaan isaa bantii Waaqaa bira ga'u tokko ofii keenyaaf for ourselves ofii keenyaaf in ijaarraa. Ofii keenyaaf ijaarraa kan ijaaran immoo isaanuma. Nuyi guutummaa lafarra diidaatti guutummaa lafaa irra diidaatti akka hin bittimmoofnetti ittiin maqaa godhannaa. Eenyu nuuni maqaa godhannaa jedhanii. Waaqayyo yommus mandarichaa fi riqaa isaa isa ilmaan namaa ijaaranii ilaaluudhaaf gadi bu'e. Waaqayyo waan namni ilaalu cheekii godha. Gadi bu'e. Inni kunoo isaanii saba tokko hundumti isaaniis afaan tokkicha dubbatu. Kuni wanta isaan hojjechuudhaaf jiran keessaa
isa jalqabaati. Waan isaan hojjechuudhaaf jiran keessaa ganaayyuu itti fufaa jiru. Kun isa jalqabaati. Kanaan hin dhaabatanii jarri kun jedha Waaqayyo. Yaada namaa hin arga waan namni yaadu. Isa jalqabaati. Egaa wanta isaan hojjechuudhaaf yaadaan qaban keessaa tokkollee kan isaan bira ga'uu dadhabanii hin jiru. Paaworii qabu. There is a power in Babylon. Humna qabu Waaqayyo takka jedha. Waan yaadanii bira ga'uudhaaf waan humti isaan dhowwu hin jiru. There is only one power. Kottaa jedhama immoo Waaqayyotu. Kottaa gadi buunee inni tokko afaan isa kaanii akka hin dhageenyetti afaan isaanii dura waliin maknaa. Yeroo baay'ee Waaqayyo akkasittiin hojjeta. Akka isaan waliin galleeti isaanuma walitti rukuta. Akkas jedha as keessaati. Akka isaan waliin galle goonaa jedha. Goonaa kottaa jedhee yommuu waamu is calling his council. Achiis Waaqayyo guutummaa lafarraa isaan bittimsee isaanis ijaarsa mandarichaa achumatti dhiisanii. Waaqayyo achitti afaan guutummaa biyya lafaa waan waliin makee fi maqaan iddoo sanaa Baabel jedhamee moggaafameedha. Amma kanaatti dubbifnaan hin ga'a. Egaa utuun hin dhedheeressinii gaggabaabsee tokkoffaa waa'ee Naamruud namicha jedhamu kana dubbadha. Maqaansaa Nimraad afaan Ingiliffaanii Naamruud jedhameeti waamama. Kana jechuun immoo ka'u diduu ribeeliyesii ta'uudha jedha hiiki maqaasa. Macaafa qulqulluu keessatti maqaanii hiika qaba. Waaqayyo Abrahaam ture Abrahaam jedheeti moggaase hin geeddareedha. Yaaqoobiin Israa'el jedheedha. Yaaqoob jechuun hin gowwoomsa jechuudha. Israa'el the prince of God. Nama Waaqayyoo, hojii Waaqayyoo, jaallatamaa Waaqayyoo, Waaqayyo akkas jedhe. Simooniin yoo fudhannee maqaa namoota baay'ee kaaseera nan dhiisa maqaa namoota hin kaa'e. Simooniin Yesuus Kiristoos maqaa isaa hin geeddare. Simoon jechuun leemmana jechuudha. Keessi isaa duwwaadha. Humna man hin qabnedha. Hundee kan hin qabnedha. Maqaa kee geeddareedha. Phexros jedhamta. Petra the rock jedhamta ittiin jedhe. Leemmana waanuma qilleensuma tokkodhaan kuftu miti ati. Dhagaa guddaadhaa jedheeti mul'ata inni waaqarraa fudhate irraa kaaseeti Yesuus Kiristoos akka ittiin dubbate. Kanaaf yeroo waa'ee Naamruud dubbatus maqaansaa fi waan inni hojjete wal fudhataa jechuu fedheetanan. Tokko isa kanadha. Lammaffaa immoo namni kun nama jabaadha, adamsaadha jedhameeti beekama. Waa'een nama kanaa kutaa sana keessatti maqaan namoota baay'ee dhaameera. Maqaa namoota baay'eetu dhaame. Maqaan isaanii dhaamema darbe baay'een isaanii waa'een isaa garuu eeyurraa akka dhalatee akka inni magaalaa dhaabee amala isaa humna isaa waan hundumaa dubbate waa'ee isaa. Riiziniitu jira, sababiitu jira jechuudha. Waa'ee isaa bal'inaan yommuu dubbatu. Lammaffaa immoo waa'ee amala isaa yookiin waa'ee jabina isaa nama jabaadhaa jedheeti dubbata. The mighty hunter jedha Ingiliffa isaatiin. Waaqayyo duratti iyyuu jedheeti dubbata. Kuni hiikni isaa maal jechuudha? Amma waa'ee Geediyoon macaafni yommuu dubbatu nama jabaadhaa jedheeti dubbata. Geediyoon jabinni isaa maalirra oolee nama hiikuu, nama birmadoomsuu, warra Filisxeem jalatti, warra garbummaa jalatti, harka warra diinaa jalatti, warra galee baasuudhaaniti. Waaqayyo kanaaf nama jabaadhaa ittiin jedhe Geediyooniin. Jabinni isaa eessaa dhufe? Hafuura Waaqayyo irraa dhufe. Maal hojjetee? Warra diinaa, warra saba Waaqayyo cunqursan, gadi qaban, dhiphisan baasuutti gargaarame. Naamruud garuu he was hunting down people. Namoota ari'ataa. Waaqayyos durattis jedhee inni dubbatu maalidha? Waaqayyo durattiyyuu sodaa hin qabu jechuudha. Nama dhimma hin qabne Waaqayyo na arga jedheeti nama hin yaanne.
waaqayyo na arga jedhanii yaaduu dhiisu waaqayyo isin haa oolchu. waaqayyo yoo argees dhiisees it does not matter jedhanii yaaduu waaqayyo namaa oolchu akka itti yaada ture inni. It is a system of Babylon. jalqaba macaafa qulqulluu keessa jira. yoo waaqayyo na argees na arguu baatees ani humnan qabaa jedhanii yaadu. humna kootiin an hojjedha. It is the system of Babylon. achii jalqabe nama kanarraa jalqabe. magaalaa dhaabee jedha. kingdamii dhaabee yookiin mootummaa dhaabeedha namichi kun akka hidheeti dubbata. immoo magaalaa akkasii biyya akkasii ijaaree jedheeti dubbata. magaalaan inni ijaaree magaala mootummaa inni ijaaree mootummaa olaantummaa nama tokkooti. dubbisuu dandeessu. macaafa qulqulluu iddoo keessatti duwwaa miti. seenaan Nimrood inni jedhamu kun iddoo garaa garaatti dubbateera. siistamii inni dhaabee yookiin mootummaa inni dhaabee mootummaa nama tokko yookiin oligarkii. group of people jechuudha, namoota yartuu. so humna nama tokkootiin mootummaa nama tokkootiin yaada nama tokkootiin mootummaa gaggeeffamutti dhaabe. That is Babylon. kanaafidha waa'ee humna isaa mootummaa isaa kan inni dubbatu isa kanadha. namaaf ulfina kan hin qabne, waaqayyoo ulfina kan hin qabne, sodaa kan hin qabne, nama gadi qabuudhaan kan dhaabatudha mootummaan Baabiloon. jalqaba isaa akka ittiinidha kan inni dhaabate. bakkee diriiraa keessa dhaabanii jedheeti dubbata kutaa kana keessatti. bakkee diriiraadha jedheeti dubbata. maaliif bakkee diriiraadha jedhe? akkan yaadutti akkan qoradhee ilaaleetti bakkee diriiraa dhaqaniiti achi qubatanii. bakkee diriiraanii lafa bal'aa lafa gaarri naannoo isaarraa hin jirre jechuudha. bakkee diriiraa immoo maaliif kana filatanii? namni yoo naannoo gaara keessa ta'e namni asiinis achiinis deemuudhaaf hin danda'a. tokkoffaa nama hamma kana the known world nama biyya lafaa hundumaa achitti humnaan walitti qaban malee karaa itti walitti qaban gara biraan qaban. humnaan gargaaramanii yoo walitti qaban malee settlementiin suni humnaan yoo ta'e malee. magaalaan ni ijaaree jedhameeti dubbatama. akka beektonni qoratanii dubbatanitti magaalaa London har'aatti magaalonni naannoo sanatti naannoo Shanaariitti ijaaramee magaalaa London har'aatti dachaa 10 ta'aa jedhu beektonni akka qoratanii dubbatanitti. akkamittiin ijaara waan amma kana ga'u? unless he enslaved people. yeroo sana keessa yoo nama giddisiiseera ta'e, gadi qabeera yoo ta'e, ergateera yoo ta'e, dirqisiiseera yoo ta'e irraa kana gochuudhaaf hin danda'u. dirqisiisuu humnaan gadi qabaniiti waan ofii barbaadan hojjechuun hafuura Baabiloonidha. lafa diriiraa keessa akka namni hin baane jedheeti dubbata. namni biyya isaa keessaa bahee na deemu durii biyya keenya wallootti beelatu ta'ee jedhaniiti nama biyya iddoo adda addaa safarsiisanii. namoonni baay'een isaanii didaniiti galanii jedhama. maaliif humnaan dhufani sila? humnaan dhufani. lafa diriiraadha akka kontiroolii gochuudhaaf yeroo warri Ameerikaa waraanaa Gulf War kan jedhamanii warri ijoolleen gara booddee tarii seenaa isaa dhageessani ta'a malee hin beektani ta'a. ani yeroo sana nan beeka yeroo President H. Bush waraana sana labse Iraaqiin Saddam Husseiniin warra amma ilmi isaa dhaqeetii irra gatee biyyi sun meesii ta'e miti akkuma beektan. It was a mess. abbaan isaa yeroo sanaa naannoo Baagdaad dhaqanii qabachuudhaaf yeroo jedhanii waraana Ameerikaatiin deebi'aa jedhe. abbaan George H. Bush jechuudha. deebi'aa hin dhaqinaa haa taa'u inni jedhe. haa taa'u inni yoo inni galagalee Pandora booksii ta'a isa waanuma goonuu hin qabnu dhiisaa deebi'aa ittiin jedhe. yeroo sana ajajaa waraanaa Colin Powell isa jedhamu ture. I remember all the story jechuu kooti. Colin Powell isa ministeera dhimma alaa yeroo sana immoo ajajaa waraanaa Ameerikaa kana ture. maaliifan kaasee waa'ee lafa diriiraa naannooma sanadha waan ta'eef waraanni Ameerikaa waraana Iraaq 100,000 ajjeesan
yeroo gabaabaa gidduutti ji'a tokko iyyuu hin geenye kan isaanii waraana sana fixanii deebi'an. Waraana Ameerikaa keessaa immoo nama 100 duwwaatu du'e. Maaliif lafa bakkee keessadhaa boombiidhaan maaliif akka isaan kana lolan hin beeku. Anaatiin godhan. Anammatu akkasitti yaade maal akka isaan yaadan hin beeku. Jechuu kooti ani amma politishaanis miti militarii jeneraalas miti garuu maaliifiti kana hundumaa bakkeetti baasaniiti waraana boombii Ameerikaatti biti danda'u. 100 du'e and only 100 died. Ameerikaa keessa isa iyyuu warri kaan of ajjeesanii warri kaan aksiidentii adda addaatiin malee Iraaqiin ajjeem waa'ee lafa diriiraaf han kaase lafa isaa diriiraadhaa saaxilamaadhaa kontirool gochuudhaa fi arguudhaa fi jechuu jedheetanani yeroo egaa darbee immoo magaalaa gara biraa dhaabe Naamruud kuni magaalaa gara biraa kan inni dhaabe akka nama dubbisee Nanawweedhaa jedheeti dubbata. Nanawween immoo magaalaa warra Asooriidha. Magaalaan warri Asooris saba gara jabeessa saba hamminaan guutee saba dhaqee biyya nama gara biraa qabatu saba Northern Kingdom kan jedhamu biyya Israa'el sanaa kan dhaqeetii qabatee isaanidha. Magaalaa Israa'elis yeroo sana lafarraa balleessanii saboota gara biraas baay'ee lafarraa balleessanii jarri suni baay'ee hamootadha. Isaayyaas jaratu dhufaa jedheeti dubbata ture. Akkuma yaadattan macaafa qulqulluu keessatti Nanawwee dhaqiitii dubbadhu ittiin jedhe Waaqayyo Yoonaasiin. Yoonaas garuu dhaqee dubbachuudhaaf hin barbaanne. Maaliif jarri hamoodhaan haa badanii barbaada Yoonaas. Egaa maaliifan kana kaasee magaalaa sana dhaqeeti dhaabee hafuura sanatu dhaqee biyya gara biraa qabachuun dhaqeetii iddoo sana safare gara jabinni kruulii ta'uunii iddoo sana safare hafuurri Baabiloon. Hafuurri Baabiloon keessa jiru hafuura hamaadha. Hafuura gara jabeessadha. Siistamii gara jabeessadha. Kana nutti argisiisa macaafa qulqulluu keessaa seenaa macaafa qulqulluu keessaa. Darbeeti akkas jedhagaa. Maal jedhan jarreen kunii dhanni maqaa keenya waamsifnaa maqaa godhannaa jedhaniidha as keessatti. Eenyuun maqaa godhan? Maqaa godhanna ofii keenyaaf maqaa godhannaa jedhani. Seera uumamaa boqonnaa 11 keessatti kutaanan dubbise. Maalidha maqaa godhachuu jechuuni? Tokkoffaa maqaa godhanna jechuuni maqaa tokko irratti ama macaafa kana irratti maqaa koo hin argitu. Isin qabduu macaafa irraa yeroo baay'ee macaafni yeroo badu namni irratti hin barreessu. Amma asirra jira maqaan koo. Waama adda addaa irratti dabtarii irratti maaliitiin hin barreeffama namni? Maaliif barreessa? I own it. Kan kootii jechuudha yeroo waan tokko maqaa keessan irratti barreessitanii kan kootii jechuudha. So maal jechuu isaaniitii an keenyadha biyyi lafaa kan keenyadha kan bulchu nuyidha kan gaggeessu nuyidha nutu murteessaa jechuu isaaniiti jarreen kun. Murtoon kan keenyadha waan sirriidhaaf waan sirriin taane kan murteessu nuyidha nuyi maqaa keenya nutu murteessaa jechuu isaaniiti. Murtoon kan namaati. Gararraa kan jiru nuyidha jechuu isaaniiti tokkoffaa. Kanaafiti har'aa jechuun waa'een akka siistamiitti namatu murteessaa inni jedhu bara Baabiloon keessatti jalqabe. Kanaafiti har'aa waan sirriidhaa fi sirrii kan hin taane cubbuudhaa fi cubbuu miti waan xuraadhaaf qulqullaa nutu murteessa Waaqayyootu nu murteessa miti. Kanaafi namni Waaqayyo hin ejjin jedhee nu dhowwuu hin danda'u jechuu isaaniiti. Dhiirri dhiiraa wajjiniin jiraachuudhaan nutu murteessaa jechuu isaaniiti. Kuni as a philosophy kan inni jalqabee yeroo Baabiloon keessadha. Lammaffaa maqaa keenya waamsifnaa jechuun isaanii maal jechuudha? It is high view of human opinion yookiin immoo waa'een namaa hundumaa gararraadha jechuu isaaniiti. Namni dubbii Waaqayyoo namni araara isa barbaachisaa namni cubbamaadha namni fayyuutu irra jira fayyisaan Waaqarraa dhufa yoo Waaqarraa dhufe malee namni hin qabu fayyinatu isa barbaachisa ayyaana Waaqayyoo irraa kufeera Waaqayyo malee abdii hin qabu namni jedha sagaleen Waaqayyoo. Abdiin namaa Waaqarraati dhufa abdiin namaa ilma Waaqayyooti. Waaqayyo nama barbaadee dhabe booddee mirgisaa isa gargaare mirgisaa
ilma isaati fayyina namaaf nama erge akka yaada kanaatti yaadi kun yaada gowwummaadha. Maqaa keenya jedhaniiti yommuu waamanii it is high view of namni gararraa jira jechuu isaaniiti. Nama tokko fayyisaa jechuu isaaniiti. Yaadi kuni hafuura Baabilooniidha. Hafuura seexanaati yaadi kuni. Ilmi Waaqayyoo waan inni hojjete aarsaa inni baasee gatii hin qabu yaada jedhudha. Nama tokko fayyisaa eega jedhameeti. Maqaa namaa inni jedhu isa kanaadha. Yeroo namni waa'ee maqaa isaa barbaadu maqaa namaa maqaa keenya waamsifna. Namni maqaa isaa waamsisu yommuu barbaadu maqaa isa gara biraa dhiibbachuutu irra jira. Yeroo approvalii namaa barbaadu isa gara biraa immoo dhiibbachuutu irra jira. Namni yeroo itti darbuu barbaadu anatu irratti waamamuutu irra jira. Anatu iddoo qabachuutu irra jira. Maqaan koo asirra jiraachuu irra jira. Asis maqaa kootu jiraachuu irra jira. Anatu itti galateeffamuun irra jira. Anatu itti waamamuun irra jira. Anatu iddoo qabachuun irra jira. Asis anatu qabachuun irra jira. Asis natu qabachuun irra jira. Anatu mul'achuun irra jira. Fuulli koo kan kooti ilaalamuutu irra jira yeroo jedhu namni approval yeroo kan naannamaa jechuudha. Kun yaada namaa. Yeroo kana barbaadu isa kaan immoo zoorri godha. Isa kaan immoo as qabaa. Isa kaan immoo achi qabaa jechuudha. Namni akkasii sakkii urdiis miti jechuudha. Kan inni jiraatu yoo namni isa galateeffatedha. Kan inni sakkii urdiin kan isatti dhageessisu opinionii namaa ilaaleeti. They worship human opinion. Those people are dangerous people. And not useful. Waaqayyoof. Yaadi kun eessaa dhufe? Baabiloon keessaatii dhufe. Maaliif jireenyi biyyi lafaa meesii ta'a? Maaliif politikaan meesii ta'a? Ammatu dhimmi isaa dhimma namaati ta'e dhimmi isaa dhimma sabaati ta'eeti namni meesiin ta'u ture. Garuu maqaa koo anatu waamamuutu irra jira. Fuulli koo mul'achuutu irra jira. Anatu argamuutu irra jira. That is the system of Babylon. I will tell you, it's the system of Babylon. Hafuura Baabiloonidha. Maqaa keenya waamsifnaa. Hafuura Baabilooniidha kun. Maqaan koo asirra jiraatu, maqaan koo asirra jiraatu. It is the system of Babylon. Maqaa keenya waamsifnaa jechuun immoo gara biraan maalidha? Maqaa Waaqayyoo kaamnaa jechuudha. Maqaa Waaqayyoo kaamnaa jechuu isaaniiti. Maqaa Waaqayyoo hin jaallatu amma namni. Maqaa Waaqayyoo yommuu jennu Waaqayyoo yommuu jedhamu jeneriikiidha. Namni hundinuu Waaqayyoo jechuudhaaf hin danda'a. Garuu maqaa namni jibbu maqaa Waaqayyo abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Isa kaan yoo ta'e rakkinni hin jiru. Taargeetiin isaa xiyyeeffannaan isaa Yesuus Kiristoosidha. Yeroo walgahii waan adda addaa geggeessinu namni maqaa gara biraa waamuudhaaf hin jaallatu. Yeroo maqaa Yesuus Kiristoos ga'u garuu ni sodaatan. Akkuma Yesuus yeroo ta'u ni sodaata. Gaaf tokko silkiidhaan afaanii kan ture yeroo tokko DC yeroon ture. Nan rakkadhee rakkina kana jetteeti dubbatti mucaan tokko. Jetteeti dubbatti isheedhaaf eegtu immoo maal taateetiin maal hin tuffatti. Bakka tuffatee dubbatti. Innaan anaafoo Waaqayyo jira. Anaafoo Waaqayyo jira jetti. Waaqayyoon naa dubbata. Waaqayyoon naa farada jetti. Hin jedhee sanitti mani gaa hiikuu dhumana. Innaani Waaqayyo as keessan galu. Inni Waaqayyo jette. Afaan kee qabi jedhiini jette. Waaqayyo maalidhaan illee hiikee immoo afaan kee qabillee jedhiin jenneeni. Garuu afaan kee qabi jedhiini as keessa hin galu Waaqayyo jette. Hin jaallatu namni. Waan hundumaarra waan tana dinqu tokkotu bar tokko. Akkanii dheeressineeffananiif gabaabsuu barbaada waan adda addaa egzaampiliitti daddabalee jechuu kooti. Garuu waan tokko bara tokko Virgiiniyaa Teek kan jedhamu waggaa 13-12 faa dura natti fakkaata. Ganas dhufee gara waggaa 13 isa dura gadhiisiin ture. Yeroo achi turre jechuu kooti. Virgiiniyaa Teekitti waraanni yeroo sana Iraaqitti gaggeeffamaa ture. Gurbaan tokko mataa isaatu rakkina qaba natti fakkaata.
Yuunivarsiitii Virgiiniyaa Teek ijoollee sooressaa lafatti baratan itti achi keessa lixeeti ijoollee meeqaa fixe. Caba guddaa ta'e, gadda guddaatu ta'e. Maali kun jedhan iddoon sakkii hurdii akkasii itti kana taa'edhan. Ijoollee sooressaatu dhume boo'icha ta'e gaafa sanaa gaggeessitoota biyyaa bulchitoota President Clinton beektota warri senators congressman hundinuu achi yaa'aniiti na yaadadha Billy Grahamtu gaafa sana dubbate na gaafa sana dubbatanii no Billy Graham September 11dha gaafa sana inni hin dhufne gaafa sana sirna memorial service sana irratti amantii garaa garaa keessaa dhufaniiti dubbatanii intalli tokko an amantii budiistiiti jetteeti waa'ee budiistii dubbattee waa'ee Dalai Lama dubbattee wanta amantii budiistii ilaallatu hundumaa kootii gootee macaafa budiizimii keessaa kootii gooteeti dubbatteeti boote. Achi intala jiwishii tokkotu kootii gootee yookiin maqaa dhooftee luqqisii fudhatteeti dubbattee afaan Hibruutiin dubbattee afaan Ingiliziitiin hiikameef. Namichi musliimni tokkos dhufeetti waa'ee Muhammad dubbatee ilaalaa asuma iyyuu dhufa duuti jedhe achi dhaabatee waltajjiirra dhaabatee isin achi duwwaa seetu hin dhufa macaafni keenya akka jedha quraana akka jedha dubbate. Namichi tokko immoo paastariidha Luuteraan paastarii. Jedhani achirratti yeroo sanaa dhufeeti gawaa dubbataa jedhee tanan eegale. Dhufeeti waa'ee abdii isa du'aa ka'ee dubbataa jedhee tanan eegale. Isadha abdii kan qabu. Isatu abdii jireenyaa kan qabu, du'aa ka'uu kan qabu, ergaa kan qabu isadha. Hin dubbata jedheen eegaa eessa? Hin dubbata jedheen eega. Utuu maqaa Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'e sana maqaa isaa hin dhayinii deebi'ee har'a gaaffii qabnaa, har'a rakkina qabnaa. Waa'ee amantiin waama dinqii fidaa. This is it. Gaafa kanadhaa jechuu kooti. Achirra dhaabatanii warri kaanii maqaa Yesuus Kiristoos balleessu. Siistamii keessaa baasu. That is the spirit of Babylon. Maqaa keenya waamsifna. Kutaadhuma kana keessatti gara dhumaa irratti macaafa seera uumamaa boqonnaa 11 keessatti Abrahaam maqaansaa dhaame. In the same chapter. Lakkoofsa 27 kaaftaniiti boqonnaa 11 seera uumamaa lakkoofsa 27 irraa kaaftaniiti yommuu dubbattan waa'ee Abrahaam dubbachuu jalqaba. Waa'ee Abrahaam waa xinnoon isinitti hima. Wanta warri Jiwishii Taalmud kan jedhamu histirii isaanii waa'ee mootota isaanii waa'ee booji'amu waan adda addaa achi keessatti barreeffameeti jira yeroo dheeraadhaa kaase. Waa'ee Abrahaamis Taalmud sana keessatti barreeffameera. Tokkoffaa Abrahaamii fi Nimrod, the king, the emperor, the tyranny, the totalitarian king. He knew personally Abraham. Personally Abrahaamin beekaa. Kanaafi abbaan Abrahaamii waaqa tolfama waaqeffatu waaqa tolfama tottolchii jedheeti ilma isaatti himeeti deema. Abrahaam garuu waaqa sirriitu jira jedheeti yaada sammuu isaatti jedha akka caaffanni sun dubbatutti. Kanaafi waaqa tolfamaa hunda ishee rurrukutee balleesseeti tokko duwwaa ol kaasee dhaabeedha Abrahaam. Gaafa abbaan dhufee maaliif kana goote jennaani maalii waaqa tokko malee attamitti waaqi baay'ee ta'uu danda'a ittiin jedheedhama. Abrahaam siif hin abboomame jedhaniiti Naamroodittis dhaqaniiti himani. Naaf hin abboomamtuu jedhee akka Taalmud dubbatutti abidda keessa isa buuse Abrahaamiin jedhe. Seenaa sana keessatti inni achi there must be a reason Abrahaam maqaansa achi keessatti ka'uunsa jechuu kooti. Amma garuu kanan barbaade macaafuma qulqulluu keessa jiru Abrahaamii yeroo Saaraa fuudhee Saaraan mucaa godhachuu akka hin dandeenye beeka booddee bare miti Abrahaam. Beeka booddee bare miti. Isheema fuudhe. Isheema abdii hin qabne godhachuu ishee hin dandeenye. Abdii lama hin jirreeti. Abdii isa fidu. Isa maqaasaa tolfachuu danda'u. Isa maqaa koo mitiidha kan Abrahaam. Maqaa koo miti lafa abdiin hin jirre isa maqaasaa waamsisuu danda'u ani isattin amanaa jedhe. Waaqayyo warra akkasii barbaada, warra akkasii wajjiniin hojjeta, warra akkasii seenaa isaanii galmeessa. Waa'een Abrahaamii kan achi keessatti sababii inni dhaameef sababii qaba. Kanaafiti Isaayyaas waa'ee Abrahaam maal jedhee dubbata? The friend of God.
The friend of God. Eenyutu fira waaqayyooti. Eenyutu akka jedheeti dubbata. Nama tokkotu ture friend of God. Nama garaasaatti. Waaqayyo nama maqaan isaa akka warra maqaa isaanii waamsisuu barbaadu maal godhe asirratti maqaa isaanii waamsuu barbaadanii biyyootan dabala jedhe Waaqayyo. Hin deemanii jedhe Waaqayyo. Warra maqaa keenya waamsifnettanii kaatanii hin hojjettanii. Kuni seenaan kun baay'ee beekamaadha. Asirratti Waaqayyo si haa eebbisu amantiin waama ta'am dinqii ilma na hin hojjettanii jedhe Waaqayyo. Hin hojjettanii jedhe. Hin hojjettanii jedhe Waaqayyo. Hin dhaabata. Warra akkasii dura dhaabata Waaqayyo. Warra maqaa isaanii argisiisu, fotoo isaanii argisiisu barbaadan. Maqumti koo waamamu malee warra jedhan. Maqumti koo waamame malee ani du'een argama. This is sickness. Kuni dhukkubadha. Kanaaf isaan dura dhaabata Waaqayyo. Isuma macaafa qulqulluun jedhuun dubbadha. Achuma keessa jira. Dura dhaabata. Abrahaamiin garuu hin kaase. Abrahaam garuu the friend of God. Why? Maqaa Waaqayyo barbaade. Maqaa Waaqayyo barbaade. Maqaa koo miti jedhe. Waaqayyo ishee kanarraatii nama addii hin qabne irraatii mucaanaa kenneetii maqaa isaa waamsisa. Waaqayyo lafa abdiin hin jirree, lafa homtuu hin jirree isa ka'ee hojjetu maqaa koo maqaa isaa kan waamsisu isadha. Waaqayyo kanadha. A friend of God. Nama Waaqayyo. Nama Waaqayyo a friend of God. Maal nama dubbii nama dinqudha. Afaan Oromootiin fira Waaqayyo jedhe. Afaan gara biraadhaan immoo wadaajisa jedhamu jechuu kooti. Akkasidha Abrahaam. Do you know why? Keessuma deebi'een dubbadha. Keessuma deddeebi'ee. Maaliif beektu? Maqaa koo miti maqaa Waaqayyo waamamuudha. Maqaan isaa waamamu. Lafa abdiin hin jiru. Kaaseetii Abrahaam keessa hin jiru. Eessaa ba'e Abrahaam? Abrahaam keessa hin jiru. Eenyutu jira? Waaqayyotu keessa jira. Attamitti kan kootii jechuu danda'a Abrahaam? Kan kooti attamitti jechuudhaaf danda'a? Maqaa kooti attamitti jechuudhaaf danda'a Abrahaam? Namoota warra maqaa Waaqayyoo fiiganii maqaa isaa warra waamsisuudhaaf adeemanii wajjiniin deema isaanii wajjiniin seenaa galmeessa. Those people are the friend of God. Riqaan sunii jedheeti dubbata. Riqaan sunii qaba yeroo. Hamma bantii Waaqaa kan ga'uudha jedheeti dubbata. Maal argisiisa? Hamma bantii Waaqaa kan ga'u ijaarra jedhanii jedha. Argitu garaa namaa. Garaa namaa argitu hamma bantii Waaqaa kan ga'u. Human pride. Human pride. Maali kunidha? Mabantii Waaqaa kan ga'u. Maaliifi achievement isaaniitti, dandeettii isaaniitti, waan godhanitti hirkatu. Waan harki isaanii hojjetanitti warra hirkachuu barbaadanidha. Isa argisiisuu warra barbaadanidha. Warra popularity barbaadanidha. Kana hojjenne warra jedhanidha. Warra maqaa isaaniitti popularity isaaniitti hirkatanidha. Warra isa barbaadanidha. Achi kan ga'u jaarra. Waan an dubbadhu, I think it will help you. Namoota dhaga'ani. Jedheen amana. Popularitiitti hirkachuu. Feemii ofiitti hirkachuu. Baay'ee Yesuus. Kanaafitti dhaqinaa himi jedhu. Show everywhere. Show everywhere. Show them. Dhaqinaa himi. Yesuus Kiristoosii it is the opposite dha Yesuus Kiristoos akkas hin goone. Dubbadhaa jedhu dhaqaa dubbadhaa maaloo dhaqaa naa himaa dhaqaati hin jedhu Yesuus. Hin jedhu he doesn't need to. Kan isin dinqu Yesuus Kiristoosii yeroo ulfinni isaa mul'atee nama sadii duwwaatu bira ture.
Amma namni nyaanni isaa buddeenni isaa akka namni isa jechu namu waama namaati. Waama namaatu nama rakkisa. Yesus Kristos, he doesn't need to. Ulfina isaa bala. Maali kun jedhan Yohaannis fa'a arganiiti. Nama sadii duwwaatti argisiise. Isuma iyyummoo hin dubbatinaa jedhe. Isuma iyyummoo hin dubbatinaa ittiin jedhe. Kanaafi riqaa ol ba'u ijaarrannaa jedhani. Amma bantii waaqaa kan ga'u ijaarra nuuni ijaarra. Kan itti kooran har'a ilaalame magaalaa mee akkaataa namni itti ijaaraa jiru bishaan lafa irratti ijaaru magaalaa. Human pride. System of Babylon. A system of Babylon. Jechuun it's Babylon. Waaqayyo he is against Babylon. Maal jechuu isaaniiti lammaffaa immoo jechuu kaati amma achitti ijaarraa jedhaniiti yommuu dubbatani. Maal jechuu isaaniiti Waaqayyo nu balleessuu hin danda'u jechuu isaaniiti. Bishaan badiisaa booddeedha kun. Waaqayyo nu balleessuu hin danda'u akka inni nu balleessuu hin dandeenye goona jechuu isaaniiti. Akka al tokkotti nama tokkotu Nugusee Faantaa nama jedhamu dur biyya nama bushaa ture biyya tureetu jira. Dambidoolloo dhaqeetii jedhama. Waldaa kiristiyaanaa cufe. Cufeetii tarii kanaan duras badheeran ta'a. Cufeetii qulfii darbatee cufeeraa jedhe. Meega cufeera jedhee Waaqayyo dhufee naa nabansiisu jedheedhaan. Istii yeroo inni naqassafu ni ilaalaa jedhe. Obbo Amaaneel Abrahaam kan jedhaman immoo achi turani. Obbo Amaaneel faanii, obbo Lubii Guddinaan faanii namoota Waaqayyooti. Duukaa dhaqanii waan jedhu akka amma I have least respect namoota akkasiitiif namoota warra jechuun sammuu kootti namoota dhiifama naa godha. Dhaqaniitii akkasii jedhaniin achi dhaabatu maa cuftaa jedhuuniin dargiidha miniisisaam balleessuu danda'amu dargiidhaam innaa qulfii darbatee meenaa nabanuu jedhu jechuun waa'ee sariqaa kanarraa kaasee tanani machirraan adeemneem nu balleessuu hin danda'u jechuu isaaniiti achi ol baaneeti teenya gubbaa sanaa bishaanaa dhufuu hin danda'u jechuu isaaniiti. Akka Waaqayyo akka nu hin dandeenyetti argisiifna jechuu isaaniiti. Waaqayyo piruufii godhu akka Waaqayyo isaan balleessuu hin dandeenyetti itti argisiifna jechuu isaaniiti. Amma bantii Waaqa bishaan yoo lola'ee bishaan badiisaa booddeedha. Wanti kun kan inni ta'e Genesis chapter 10 isa booddee 9-8-7 waa'ee bishaan badiisaatiin baranoo booddee isa booddeedhaan kun hin argisiifna Waaqayyotti jechuu isaaniiti. Nuguseen qulfii darbatee mee waan naana qassafu Waaqayyo jedhani. Amaariffaan dubbatanii ብያ ሳኔነማ እኔም አመልከው አምላክ ሰው የሚናገረውን እየተከታተለ የሚቀስፍ አምላክ ቢሆን ኖሮማ እኔም አምላኬ ባላልኩት ነበር እትንጀራን ይላማ ዋቀዮ አከኒው በለሱ እንደንደኘ ጀቹ ሳኒታ ዋቅነነ ዋቀሱማ ዋመነምኒ ዱበቱ ዳበቴ መነመ መታነ መሩኩቱ ረውቱቴ አኑ ዋቀ ፈዶን ቱሬዳ ሲላመነምኒ ተቆዩ ነፉ ሲላ ዱቢ መነመረ ባርባዴ ነመሩኩ ታውለቴ ማኤ አጥቢት ኦላ አጥቢት ጉያ ተቆ ኦላ አራራ ሳቲ እንጅራቺሳ ጀቹ ሳኒቲ garuu gaa yeroo araarrisaa immoo hingaa yeroo jedhu immoo ilma dhufa beekamaan maal jechuu isaaniiti riqaa amma sana ijaarre immoo jedhani qabxii sadaffaa waa'ee badiisi yoo dhumne ooluu dandeenya jarri kuni sakkii urdii miti jechuudha yookiin immoo amantaa hin qabani waan ofii isaanii hojjetanitti warra hirkatanidha bishaan yoo dhufe waan kana hojjenneeti ooluudhaaf hin dandeenya
Taaworii isa gubbaa kana hojjenneeti hin teenyaa jechuu isaaniiti. Taaworii gubbaa kanarra baay'isa tuu dubbannu taaworii isa gubbaa kanarraa namoonni hundinuu taa'uu hin danda'aniin namoota yartuudha. Only group of people. Namruud fa'a, the dictators. Warra irreedhaan bulchanii isheen kan rakkina bishaanii na nyaatamtuudha. Isheen kan dhumtuudha. Warri amma waa'ee namaa haasoo namaa maaloo jedhanii dhimma namaa hin qabani. They are liars. Utus dhimma sabaati ta'eeti akkas miti. Na jarri kuni achi teenyeeti nuuni nafnaadha. Nuuni nafnaan rakkina hin qabuudha waa'een gara biraa. As keessatti kan argatamu security isaanii eewurra kaa'atanii harka isaaniirra, jabina isaaniirra, hojii isaaniirra, dandeettii isaaniirra, waan hojjetanirratti kaa'atan amantii isaanii. That is the spirit of Babylon. Hafuura Baabiloonidha. Namni ofirra yeroo kaa'atu, ofirra kaa'adhu jedha. Ofirra kaa'adhu. Maal jedha gara biraa utuu lafarra hin tamsa'in duraa jedhani. Akka lafarra tamsa'a bal'adhaa horaa baay'adhaa dhaqaa lafarra guutaa akka Waaqayyo jedhe beekuun utuma beennuu mormina Waaqayyoonidha. Utuma beekuun morma Waaqayyoon. Namni wallaalee miti kan Waaqayyoon mormu utuma beekuun morma. Utuma beekuutii morma. Kanammoo seexanatu dubbatee seexanatu waan fa'iitti dubbatee Waaqayyo noo mormitan rakkina hin qabu jedheeti itti dubbate. Konkuluuzinii itti dhufee tananii fixa gaamma dubbii koo. Tokko konkuluuziniin koo maalidhaa? Amma makkaan ture hin beekuu baay'ee dubbachuu hin barbaadu. Konkuluuziniin koo yookiin xumurri koo walitti qabni dubbii koo maalidhaa? Yeroo namni giddu galeessa of godhu. Anumatu gidduu dhaabata. Yeroo namni jedhu fuuluma kootu argamuutu irra jira. Yeroo namni jedhu achi turii jedheeti fuulumti koo mul'atu yeroo namni jedhu anumatu argamuun irra jira. Giddu galeessatti ta'uutu irra jira. Warri kaanii iddoon qabdu anumatu fuulli koo argamuutu irra jira. Self-centeredness is the root of evil. Yeroo namni self-centered ta'u. Namni akkasii peenii isa gara biraa hin dhaga'u. Hin galuuf rakkinni isa gara biraa hin galuuf. Nama biraa wajjiniin hojjechuu hin danda'an. Namaa wajjiniin jiraachuu hin danda'an. Mana isaanii keessa yoo jiraachuu hin danda'an. Namoonni akkasii yaaddoo qabu. Yaaddoodhumaan jiraatu namoonni akkasii. Nagaa hin qabani. Nagaa nama dhoowwatu. Nagaadhuma hin qabani. Maaliif? Self-centeredidha. Soorsiin abdii isaanii, soorsiin security isaanii, burqaanii jabina isaanii yoo gidduu dhaabatanidha. Yoo ofii mul'atanidha. Yoo isa hin argatani ta'ee nama ajjeesu. Hin qaban security miti. Namoota dhukkubsatan schizophrenic isa jedhaman jechuudha. Schizophrenic. Dhukkubarra bu'u narsistii ta'u. They are threatened. Gara biraa gadi qabu. Coqqonuu gadi qabuudha jalqabu. Dhimma nama garaa biraa hin qabani. Yesus Kristos namaaf du'e. He died for human being. Namaaf. Museeni akka jedhe maqaa koo balleessi saba kana oolchi jedhe. Maqaa koo balleessi yommuu jedhu jireenyuma koo bara baraan balleessi. Eternally anaan balleessi saba kana oolchi jedhe. That is the Spirit of God. Ani yoon jiraadhee lafarra jiraachuun koo anaaf homaa gatii hin qabu jedhe Phaawulos. Namaaf garuu jedhee yoon jiraadhe gaariidha. Tokko kanadha. Kan inni as keessaa ilaala. Lammaffaa dependence. Achievementii horiitti yookiin immoo dandeettii ofiitti waan ofii godhanitti waan harka ofiitiin hojjetanitti jabina ofiitti karaa adda addaa jechuudha. Karaa adda addaa qabeenyaas ta'uu danda'a,
popularitii keenya ta'uu danda'a, maqaa keenya ta'uu danda'a, saba keessaa nama keessaa dhalanne, fira keessaa dhalanne ta'uu danda'a, yookiin lallaba danda'uu keenya ta'uu danda'a, yookiin waanuma kennaama adda addaa ta'uu danda'a. Amma mee torban lama keessatti namni miliyoonii 20 hojii dhabe Ameerikaa keessa. The greatest country in the world. The greatest economy in the world. Within a week's time, namni miliyoonii 20 hojii dhabe. That is human achievement. Kanadha namni. Abbaa kootu mana keessa yeroo kadhannu mee ibsaa kana dhaamsinaan jedhe gaaf tokko. Lip godhee naamse kanumadha namni jedhe. Ammoo kanadha namni jedhe. Trust God. Trust God. Garaa kee hundumaa tiini Waaqayyooni amanadhu. Namni vaayirasii xinnoo tokkotu biyya lafaa raasaa jira. Kontroolii gochuu hin dandeenye namni. To'annaa gochuu hin dandeenye beektonni horii warri qaban dandeettii warri qaban out of controlidha. Kanadha namni. Baabiloon maayidhaa waa'ee dandeettii namaa namni danda'uusaa bakka danda'a namni mun arganna namni nurka jira. Trust God. Waaqayyoon amanuudha. Sadaffaa. Waaqayyo hafuura Baabilooniin hin mormaa hin balleessa caafameeti jira. Isaayyaas kana dubbatee, Ermiyaas kana dubbatee, Daani'el kana dubbatee, Yohaannis yommuu dubbatu Baabiloon guddittiin kufteetti jedhe. God is against Babylon. Maaliif? Waa'ee superioritii namaati. Waa'ee olaantummaa namaati. Waa'ee namatu caalaadha. Waa'ee namni tokko gadi ilaalooti. Waa'ee namni nama gara biraa nama sarvii gochuudha. Waa'ee namni dhufeeti si haa tajaajilu. Namni si jala jiraachuutu irra jira hafuura jedhudha. Ati nama gadi ilaaluutu irra jira. Nama ergachuutu irra jira. Yoo si didan immoo hidhuutu irra jira. Humna qabduun irratti gargaaramuutu irra jira. That is Baabiloon. Inni kun immoo rukutamaa jedhan Isaayyaasiin yoo dubbiftanii, Ermiyaasiin yoo dubbiftanii, Daani'eliin yoo dubbiftanii, Yohaannisiin yoo dubbiftanii maal jedhe hin kufti. Hin kufe Baabiloonii. Waaqayyo Genesis chapter 11 keessatti seera uumamaa boqonnaa 11 keessatti rukuta. Isa booddee egaa seenaan isaa bal'aadha garuu hin rukutama. Hin rukutama. Kan isin dinqu Baabiloonii maali nan dheeresseem. Narkaa dhumuu didee nan dhiisa gaa. Nan dhiisa. Garuu examine yourself. Check yourself. Hafuura akkamiitu na keessa jira? Yeroo hundumaa. Yeroo hundumaa. Waan tokko qabxiin hafe jira garuu baay'ee dubbataa ooluuni. Sheema kana qabxiisa kaan dhiisee tananii ishee tokko itti duwwaa dubbadhee tanan fixa. Hafuurri Baabiloon hafuura cimaadha. Akka isaan isinitti mee fixa. Hafuurri Baabiloonii hafuura cimaadha. Maaliif beektu? Seera uumamaa boqonnaa 3 keessatti seexanni akka Waaqayyoo taatu hin jiraattu sin cimoodha jedheen. Waan fa'iin isin cimoodha akka Waaqayyoo taatu jedheen. Egaa kana ta'ee weedhan miti. Isa booddee maal fidee? Bishaan badiisaa fide kun. Yaadi akkasii jechuudha nuyi gararraa jirra. Bishaan badiisaa booddee hin turree ammumatti deebi'an. Baabiloon isa booddeedhaa dhufe ammumatti deebi'an. Taafii jechuu kooti ispiriitiin kuni dhiigoo namaatti appiilii godha keessa namaatti tola waan ta'eefi kan isin dinqu har'a anatu caalaa namni kaanii anaan sarvii gochuutu irra jira. Namni kaan naa gadi akka ta'e fudhachuutu irra jira.
yoo hin fudhatu ta'e garuu ni sunanii Ameerikaa keessattuu tan dhokaasa ni su'aniidha namni anaa gadi ta'uusaa yoo hin fudhatu ta'e it is tough spirit. Examine yourself. Examine yourself. Waaqayyo nu gargaaru. Mee nan fixaa asirratti gaa. Nan fixaa buzee wajjiniin Waaqayyoon galateeffannaa. Waaqayyo haalli nuyi keessa jirru akkoo beektanii haala cimaadha. Haalli biyya keenya, haalli saba keenyaa cimaadha. Akka kun adeemaa dhufaa jiru indikeeshiniin haalli argisiisu baay'ee dhumatu ture. Akka kun adeemaa jiru garuu God is Waaqayyo teessoo isaarra jira. Buzee wajjiniin galateeffanna. Haalleluuyaa.